Nageenyi gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Har'a dubbii gooftaa immoo qabannee si fuulduratti dhiyaaneerra. Gooftaan maal nu barsiisaa, maal nutti dubbataa, maal nu gorsaa kan jedhu dubbii waaqaa keessatti waliin ilaalla. Torbeewwan darban waa'ee waldaa kiristaanaa dubbachaa turre. Har'allee kutaa saxxaanuu dubbanna. Waldaan kan Kiristoosii kan jedhu macaafa Maatiyos boqonnaa 16 irraa lakkoofsa 16 19 giddu galeessa 10 irratti dubbachaa turre. Har'allee isumaan aansee maalidha waldaan kiristaanaa, maaliif dhaabatti, kaayyoon ishii maali, waldaan kan eenyuti, maaliif lafa kanarra jirti, lafa kanarraa hagam turti, miseensi waldaa keessa jiru immoo maal hojjeta, warri waldaa gaggeessan maal godhu, waan adda addaa kaafnee walirratti dubbanna. Torbee darbe akkuma barumsa walitti aanaa dubbadhe waldaan kiristaanaa Kiristoosiif isuma mataasaa Kiristoosiin kan dhaabate ta'uu macaafa qulqulluu kutaa kanarraa argineerra. Maaliif Kiristoos yeroo dubbatu waldaa koo nan dhaabaa jedha. Waldaan koo nan dhaaba. Kan dhaabuusisa waldaanis kan isaati. Dhiiga isaatiin namni bitees immoo waldaa kana keessa jiraata. Miseensi waldaa jechuudha. Kanaaf waldaan kan Kiristoos ta'uu dubbii adda addaa kaafnee walitti dubbanneerra. Faawundeeshiniin waldaa kiristaanaa mataasaa Kiristoosii. Yaada Kiristoos isa Phexros yeroo dubbatu waaqayyoon konfeeshinii Phexros kana giddu galeessa godhatee ati masayicha ilma jiraata ilma waaqayyooti jedhee dubbate kana giddu galeessa godhatee asirratti waldaa koo dhaaba gooftaan jedhe kana giddu galeessa godhatee waldaan akka dhaabbatte haga gooftaan deebi'ee dhufutti waldaan kiristaanaa akkaataadhuma kanaan ijaaramaa jabaachaa akka deemtu. Waldaa yeroo jennu akkuma yeroo hunda dubbannu mana otoo hin ta'in nama waldaa kiristaanaa keessa jiran waa'ee namoota haasa'uu isaati gooftaan keenya ulfinni isaaf haa ta'u. Kanaaf walumaa gala kaayyoo waldaa waa lama jennee dubbachuu dandeenya. Tokkoffaa galata waaqayyoo fiduudha. Waaqayyo abbaa, waaqayyo ilmaa, waaqayyo hafuura qulqulluu, waaqayyo tokkoof galata fidu, ulfina fidu, galateeffachuu, yeroo hunda waaqayyoof abboomamuu, waaqayyo galateeffachuu, yeroo hunda jireenyi waldaa kiristaanaa, jireenyi kiristaanaa waaqayyo galateeffachuudha. Uumamni keenya, fayyuun keenya, jireenyi keenya walumaa gala waaqayyo abbaa keenya karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galateeffachuudhaaf. Inni waldaan kaayyoon ishii tokko kana. Inni lammataa wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana babal'isuudha, nama biraan ga'uudha, namoonni akka fayyan taasisuudha. Kanaaf gooftaan keenya yeroo dubbate Maarqoos 16:15 irratti gara addunyaa hundaa, gara namoota hundaa deema. Maatiyos 28 irratti akkanumatti dubbate gooftaan keenya lakkoofsa 19. Kanaaf gara addunyaa hundaa deema, namoota gara fayyinaatti waama. Kanaaf waldaan kiristaanaa kaayyoon ishiin dhaabattu waan lamaan kan akka ta'e barumsa wangeelarraa macaafa qulqulluurraa kana baranna. Kanaaf jalqabumarraa jalqabee waan sirrii irratti waldaan dhaabachuun akka ishirra jiraatu. Itaansee bara kana immoo waldaan waan dogoggoraa, waan waldaan taane irratti waan waldaa fakkaatu, fedhii namaa, horii, kabaja namaa, waa'ee fedhii namaaf yaada namaa babal'isuu irratti akka waldaan dhaabatte maqaa waldaatiin dhaabatame yeroo darbe arginee turre. Kanaaf kuni waldaa otoo hin ta'in waldaa namaati, waldaa Kiristoosii miti jechuudha. Kanaaf Kiristoos nan dhaaba kan jedhe waldaa kooti malee waldaa namaa miti. Yeroo darbe kana dubbanne. Kanaaf waa'ee waldaa kiristaanaa kana dubbachuun bu'uura wangeelaa yookaan yaada barumsa wangeelaa keessa isa guddaadha tokko, waan guddaa tokkodha. Kanaaf itti deddeebi'anii barachuu akkuma gaggeessitoonni waldaa bakka adda addaatti barsiisaa jiran barachuun waa'ee kanaa dubbisuun itti deddeebi'anii ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif waanuma amma dubbannu keessatti waa'ee kanaa fixuu hin dandeenyu. Gooftaan keenya asirratti waan baay'ee dubbate. Diskoorsiin asirratti barsiise, waan inni dubbate, waan inni haasa'e waan baay'eedha waa'ee waldaa kiristaanaa kana. Kanaaf gadi fageenyaan hubachuudhaaf dubbisuun barachuun itti deddeebi'anii waan addaa ilaaluun barbaachisaa ta'a jechuudha saba waaqayyoo. Har'a waan irratti dubbachuu deemu waan lamaadha. Waan lama giddu galeessa godhadhee waa'ee waldaa kiristaanaa kana immoo dubbachuuf deema. Inni jalqabaa fi inni tokko warri waldaa gaggeessan, paastoroonni, gaggeessitoonni waldaa, jaarsoleen, walumaa gara walli waldaa gaggeessan maal hojjetu waldaa keessatti? Macaafni qulqulluun isaan maal akka hojjetan isaan abbooma, maal isaan godhaa jedhaan, maal isaaniif ajaja kenna. Macaafni qulqulluu waa'ee kana maal barsiisa? Isaan maal godhuu qabu kan jedhu tokkoffaa isa kanan dubbadha. Lammaffaa immoo miseensonni waldaa yookaan immoo
kiristaanonni waldaa keessa jiran maal godhu? Waldaa keessatti maal godhu? Waldaadhaa alatti maal godhu? Macaafni qulqulluu waa'ee mala kanaa maal dubbata? Waa'ee kana lamaan dubbachuuf han deemaa jechuudha. Akka na hubattan immoo nan abdadhaa Waaqayyo nu gargaara. Egaa gaggeessitoonni waldaa keessatti baay'ee dubbii ijoodha. Gaggeessa waldaa keessa hin jiru taanan, gaggeessitoonni waldaa keessa hin jiran taanan, waldaan kiristaanaa waldaa taatee dhaabachuu hin dandeessu. Gaggeessitoonni waldaa keessa hin jiran taanan waldaa jedhamtee waamamuu hin dandeessu. Maaliif? Gaggeessitoonni waldaa keessatti wanni isaan hojjetan hedduu waan baay'ee hojjetu. Kanaaf gooftaan keenya waldaa kiristaanaa macaafa qulqulluu keenya bakka hedduutti gaafa ilaaltan, ergoota keessatti gaafa ilaaltan waldaa kiristaanaa bakka adda addaatti dhaabamaa ture. Seencharii waldaan itti dhaabatte irraa jalqabee bara Yaaqoob irraa jalqabee waldaan kiristaanaa dhaabachaa deemte jechuudha. Jechuun karaa adda addaatiin baay'achaa deemte jechuu kooti. Kanaaf maal hojjetu gaafa jennu dubbii tokko kaasuudhaaf miseensa waldaa keessa jiraniif qajeelfama kennu. Warri waldaa gaggeessan kun. Qajeelfamni kun maalidha? Hafuuraan akka guddatan. Guddina hafuuraa akka qabaatan. Guddina hafuuraa qabaatanii jireenya isaanii galata Waaqaa akka fidan, wangeela gooftaa keenya akka babal'isan, hojiin isaanii tokko maalidha? Qajeelfama kennu, hin hoogganu warra waldaa keessa jiran kana. Kanaaf inni hojiin isaanii tokko kana. Inni gara biraa hoolota kana hin nyaachisu. Nyaata barbaachisaa ta'e, nyaata fayya qabeessa ta'e, dubbii sirrii ta'e, saawundii waan ta'e, dubbii qajeelloo, barumsa qajeelloo kana maal godhu? Hin nyaachisu. Gara barsiisuutiin, gara lallabuutiin, walumaa gala hojiin isaanii tokko kana waldaa keessatti jechuudha. Inni gara biraa hin tiksu. Waldaa kana hin tiksu. Maaliif tiksu? Tiksi isaan barbaachisa miseensa waldaa. Maaliif wanna irraa tikfamu jira jechuudha. Dubbii Waaqaa akkuma dubbatu. Sammuu isaanii gaardi gochuun, barumsa dogoggoraa irraa isaan tiksuun, waan isaan harmful ta'e, waan onneef sammuu isaanii balleessuu irraa waldaa kiristaanaa warra gaggeessan kun maal godhuu qabu? Tiksuu qabu jechuudha. Hojiin isaanii inni tokko kana. Inni gara biraa miseensa waldaa maal godhu? Hin kunuunsu. Akkuma fedhii isaaniitti hin kunuunsu, keerii godhu, hafuuraan akkamitti akka guddatan, imooshinaali yookaan miira isaaniitiin akkamitti akka jabaatan, jireenya isaaniitiin waan barbaachisu maal godhu? Hin kunuunsu. Kunuunsaa barbaachisa. Waldaa keessa kan namoo adda addaati jira. Sadarkaa adda addaa nama jiran. Kunuunsa adda addaa barbaadu sadarkaa adda addaatti. Kanaaf warri waldaa gaggeessan hin kunuunsu jechuudha. Miseensa waldaa keessa jiran. Inni gara biraa hoolota isaanii addaan beekuu qabu. Hoolota gooftaa kan ta'an, kiristaanota kan ta'an addaan baasanii beekuutu irra jiraata. Eenyutu hoolaa Waaqayyooti? Eenyutu kiristaana jedhanii warra eegan kana addaan baasanii beekanii walitti dhufeenya relationship isaa wajjin cimsachuutu isaan irra jiraata. Maaliif? Qajeelchuudhaaf, isaan bulchuudhaaf, hafuuraan guddisuudhaaf, isaan tiksuudhaaf, isaan gidduutti warra qajeelfama kennan kana gidduutti maaltu jiraachuu qaba? Walitti dhufeenyi gaariin jiraachuu qaba. Relationshipin hafuuraa guddaa jiraachuutu irra jiraata. Kanaaf hoolota isaanii beekuu qabu. Hoolaa Waaqayyoo beekuu qabu. Kiristaanota beekuu qabu. Maali waldaa keessa namni kiristaana hin taane jiraachuudhaan mala? Namoonni waldaa keessa sababa adda addaatiin dhufan jiraachuudhaan malu. Kanaaf eenyutu kiristaana? Sadarkaa maalirra jiru? Kanaaf walitti dhufeenya isaanii cimsatanii isaan tiksu jechuudha. Walumaa gala gaafa laallu waldaan kiristaanaa gaggeessitoonni hojii guddaa waldaa keessatti hojjetu jechuudha. Isaan waldaa keessatti waan hojjetan kuni karaa biraatiin addunyaa kana biyya, community, maatii karaa adda addaatti influence godhaa jechuudha. Maaliif namoota as keessaa baantu biyya keessa jiraata. Namoota as keessaa baantu maatii gaggeessa. Namoota as keessaa baantu karaa adda addaatiin community keessa jiraata. Kanaaf waldaan kiristaanaa burqaa biyyaati. Burqaa jireenya nama addunyaa kanaati jennee ilaaluu dandeenya. Kanaaf qajeelfamni isaan kennan kun karaa direct yookaan indirect namoota irratti, biyya irratti, community irratti bakka adda addaatti influence fiduun isaaniitu. Influence gaarii jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa kana hojjetti jechuudha. Kanaaf warroonni waldaa gaggeessan kun egaa itti gaafatamni isaanii guddaadha jechuudha. Nama keerii godhu, namoota baay'ee gaggeessu, namoonni kun amala adda addaa qabu, dandeettii adda addaa qabu, sadarkaa adda addaa qabu, kiristaanaan isaanii karaa adda addaatiin sadarkaa adda addaa irra jira. Warroota kanaaf accountable ta'u, isaan eegu, isaan tiksu, isaan jala onnee baay'eetu jira, lubbuu baay'eetu jira. Keerii isaanii jala yookaan gargaarsa isaanii jala nama baay'eetu jira jechuudha. Waaqayyoon kanaan isaan gaafata jechuudha. Deebi'ee gara biraatti. Hoolaa isaaniitti kenne kanaan, namoota isaaniitti kenne kanaan isaan gaafata waan ta'eef itti gaafatamni isaanii guddaadha jechuudha saba Waaqayyoo. Kanaaf yeroo hundayyuu akkamitti kana godhuu kan jedhu waan tokko kaasuun barbaachisaa ta'a.
waldaa kiristaanaa keessatti barumsa walitti aanaa barsiisuu isaan irra jiraata. Warri waldaa gaggeessan akkuma macaafa qulqulluu ilaallu barumsa walitti aanaa yookaan barumsa sirrii ta'e kana barsiisuun waldaa kiristaanaa warri waldaa hoogganan hojiin isaanii guddaan isa kana. Pulpiitiin yookaan immoo waldaa keessatti bakki dubbii guddaa fi nuukileesiin waldaa kiristaanaa madirakii waldaa kiristaanaa warra waldaa gaggeessan kanaan qabamuutu irra jiraata. Wanni biraa achirratti gaggeeffamuu hin qabu, yeroo fudhachuu hin qabu. Inni kun immoo dubbii waaqaati irraa dubbatama. Dubbii waaqaa isa Kiristoosiif kabaja fidu. Isa wangeela Kiristoos babal'isuudhaaf kaayyoo qabu. Isa waa'ee namaa hin taane, waa'ee foonii hin taane, waa'ee qarshii hin taane, waan adda addaa hin taane waldaan kiristaanaa wangeela isa barreeffamee jiru. Wangeela isa harka keenyarra jiru. Isa waaqayyoo nutti kennu. Isa kana barsiisudha. Warri waldaa gaggeessan. Warri waldaa gaggeessan amma bakka adda addaatti gaafa laaltan gaggeeffamni waldaa kun harkaa fuudhameera. Karaa adda addaatiin argitan. Harkaa baheera. Yookaan qixxee halfway yookaan immoo sanii ol kan ta'u nama biraatti waldaa keessatti bakka guddaa qaba. Isaanis akkuma nama miseensa wayiitti waldaa keessa taa'u, akkuma nama miseensa tokkootti waldaa keessatti qooda fudhatu, akkuma nama tokkootti waldaa chaartiin adda addaa bahee torbee kana abaluu lallabaa, torbee kana abaluu barsiisaa, torbee kana waan kana godhama jedhamee isaanis asuma keessa jiru. Ta'uun kan irra jiraatu barumsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waggaa 3 irraa kaatanii warroota abbootii isa booda dhufan gaafa argitan, even amma bara kana gaafa argitan waldaa sirriin warri waldaa gaggeessan madirakii yookaan pulpiitii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waldaa keessa jiru kana qabatanii barsiisu. Gadi qabanii dubbii waaqayyoo maal akka ta'e, jireenyi kiristaanaa maal ta'uun akka irra jiraatu, barumsi dogoggoraa maal akka ta'e, macaafni qulqulluu maal akka dubbatu, caafani qulqullaan jireenya kiristaanaatiif burqaa jireenyaa akkamitti akka ta'e barsiisuu isaan irraa eegama jechuudha. Macaafni qulqulluu waa'ee kanaa maal akka dubbatu waan tokko tokko haa kaa'u. Hojii argamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 maal jedha macaafni qulqulluu waa'ee kanaa? Of eeggadhaa karra hoolotaa waaqayyo warra hafuura qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa. Waldaa kiristaanaa isa waaqayyoon dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isaa godhate eegaa jedha asirratti gaafa ilaalte. Dubbiin kun kan dubbatame akka Luqaas rikoordi godhetti Phaawulos erga naannoo warra Efesoon ture booda jaarsolee Efesoon kan ofitti waame bakka biraa ta'e jechuudha. Ofitti koottaa jedhee waame haasaa jaarsolee waldaa warra kiristaana Efesoon kana wajjin haasaa godhame achi keessaa isa tokkodha kun. Egaa kun ajaja guddaa akka ta'e immoo arguun nurra jiraata. Because yeroo san haalli ture, jaarsoleen haalli keessa turan walitti bu'anii waa'ee dubbii waaqaa walitti dubbatanii akkamitti waldaa kiristaanaa akka gaggeessuun isaan irra jiraatu erga ajaja waaqayyoon isaanitti dubbate waldaa Efesoon kun bu'aa ceensaan keessa darbaa jiran itti dhufuudhaaf deemaa jiru maal akka ta'e erga dubbatee booda naannoo sanii namni waaqaa kun deemuusaa garuu immoo maal akka waldaa kiristaanaa warra gaggeessanitti dubbate sirraa argina. Of eeggadhaa yeroo jedhu ofii keessaniif dura of eeggadhaa. Nama teekeer gochuu dura waldaa kiristaanaa eeguu dura mataa keessaniin of eegaa. Nama gaarii ta'a, Kiristoos fakkaadhaa. Jaalala qarshiirra, jaalala maalummaa keessanirraa, foonirraa, maalirraa of eegaa. Of eeggadhaa mataa keessaniin. Sanii booda immoo hoolota waaqayyoon isinitti kenne dhiiga isaatiin Kiristoos bite kanaaf of eegaa. Isaan eegaa, tiksa, eegaa kan jedhugaa tiksuudha. Shepherd gochuu waan gadhee tokkorraa eeguu, tiksuu. Nama tiksuun immoo baay'ee cimaadha. Akkuma beekamu. Kanaaf waldaa kiristaanaa kana mana eegna nuti. Waldaa gaggeessan mana eeguu miti. Manni barbaachisaadha. Mana teekeer gochuun, meeshaa waldaa teekeer gochuun. Hundumtuu kaayyoon isaa kuni miseensa waldaa kana cimsuudhaaf. Kanaaf warri waldaa gaggeessan mataan isaanii hoolota isaanii eeguu dura of eeggachuutu isaan irra jiraata. Nama of eegeetu waan biraa eega waan ta'eef. Kanaaf waaqayyo waan isin dhaabeef kana eega. Waldaa kiristaanaa isa Kiristoos du'eef kana dhiiga isaatiin bite kana eeggadha. Macaafa Ximooxiyoos isa boqonnaa 3 lakkoofsa 2-7 ilaaluu dandeessu. Ximooxiyoos isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 ilaaluu dandeessu. Ximooxiyoos isa jalqabaa boqonnaa 6 lakkoofsa 11 ilaaluu dandeessu. Macaafa Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 17 ilaaluu dandeessu. Warri barreeffattan. Kanaaf waldaa kiristaanaa isa Kiristoos dhiiga isaa gannaqee bite kana ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 19 irratti inni dhiiga isaa qulqullaa isa kabajamaan bite kana tiksaa warri waldaa gaggeessitan eegaa
jedhee dubbata dubbii Waaqayyo. Itti aansee lakkoofsa 29 hojiin ergamootaa boqonnaa 20 kuni 29 irratti maal jedha? An ergan deemee booda warri waldaadhaaf gara laafne gara jabeettonni wanna jallaa kan dubbatan isin gidduutti akka dhufan nan beekaa jedha. Ilaala warra Efesoon kun isanii booda maal akka isaan qunnan dubbii Waaqaa maal akka dubbatu bara kanallee haala keessa jiru gadi qabaa laala. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti warri dabdoon yeeyyoon miseensa waldaatiif yookaan kiristaanotaaf gara jabeetaan ta'an kan hin jaalala hin qabne, kabaja hin qabne, ulfina hin qabne, Waaqayyoof ulfina hin qabne, horii kan jaalatan, waa'ee horii isaanii, waa'ee kabaja isaanii, waa'ee maalummaa isaanii waldaa kan addaan qoodan karaa barbaadanitti waldaa oofuu kan barbaadan akka isaan dhufan nan beekaa. Kanarraa immoo ijoollee Waaqayyoo kana hoolota kana tiksaa jechuusaati dubbii Waaqayyoo dubbata. Macaafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 25 ilaaluu dandeessu. Ergaa Phexros boqonnaa ergaa duraa jechuu kooti boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti ilaaluu dandeessu. Karra hoolotaa Waaqayyoon isin kaaneef kana eegaa. Hoolotota kana eegaa. Hoolota kana tiksaa. Kan ammoo kan gootan gara jabinaan fedhii keessan barbaaduudhaan otoo hin ta'in jaalalaan, kabajaan, barsiisuudhaan, amansiisuudhaan akkuma Kiristoos godhe kana godhaa jedhee warra waldaa kanatti akka dubbatu ergaa kanarraa argitu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon yeroo dubbatu waldaa kiristaanaa tiksuun kun hojii addunyaa kana jiru kana keessaa dubbii guddaadha saba Waaqayyo. Warri waldaa gaggeessan karaa adda addaatiin chaalenjii mataa isaanii qabu. Waan keessa darban akka namaatti qabu, hir'ina mataa isaanii qabu, waan hin guutamne baay'eetu jira. Garuu wanna barbaadeyyuu waa hir'atu, wanni barbaadeyyuu akka barbaadan deemuu haa baatu itti gaafatamni kun isaanirra jira jechuudha. Waaqayyo waan isaanitti kennan kanaan isaan gaafata. Warra Efesoon kana Phaawulos irratti dubbatee deemu, dubbii Waaqaa isaanitti dubbatee deemu, Waaqayyoon kana isinitti kenne ofiifillee of eegaa. Waldaa kiristaanaa hoolotan isinitti kennillee tiksaa. Kuni dhiiga kootiin bitame. Dhiiga koo kanaaf garaa warri jabaatan. Warri waldaa keessa dhufanii dubbii adda addaa jajallaa dogoggora adda addaa dubbatan hin dhufu. Dhufuun isaanii oolu. Gaafa dhufan garuu akka miseensi waldaa hoolonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun waan kana hubatan godhaa tiksaa jedhee dubbata. Ergaa Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 16 Ximootiyoos jalqabaa jechuu kooti maal jedha dubbii Waaqayyo? Ati ofii kee barsiisa kee eeggadhu. Barsiisa kee eeggadhu. Ati jabaadhu. Akkas gochuu keetiin mataa kee warra si dhagaanis gara fayyinaatti hin geessita. Argitu asirraa. Ati ofii kee of eeggadhu. Barsiisa kee eeggadhu. Hoo kana goote warra si dhagaanis ati mataan kee illee gara fayyinaatti hin geessa. Egaa dubbii guddaadha kun. Barsiisa kee eeggadhu. Nama Ximootiyoos kun nama dargaggeessaa nama ganaa baay'ee umuriidhaan bilchaatee beekumsa baay'eedhaan bilchaatee miti. Kanaaf dubbii Waaqaa maal jedhaanii jira? Barsiisa kee eeggadhu. Ilaa bara kana dubbii guddaan tokko waldaa kiristaanaa keessatti namoota waldaa gaggeessan irraa dubbiin barbaachisu tokko Waaqayyoon kan eegu tokko hir'ateellee kan jiru tokko waldaa keessatti illee kan hin jirre tokko jiraachuun kan qabu garuu jechuu kooti barsiifni waldaa keessatti gaggeeffamu of eeggannaa guddaa godhamuutu irra jiraata. Maaltu barsiifama? Akka dubbii Waaqatti. Piraaktiisiin yookaan wanni waldaa keessatti godhamu kun akka dubbii Waaqatti godhamaa jira. Kuni dubbii sirriidha. Ijji waldaa gaggeessitootaa banamee kana ilaaluun isaan irra jiraata. Gatta'anii erga guyyaan sun darbee booda wanni waldaa keenya keessatti har'a gaggeeffame kun sirriidha. Hir'ina sirra jiru maali? Akka dubbii Waaqatti gaafa xiinxallu maaltu jira jedhanii ilaaluu qabu. Wanni barsiifame abbaan barbaade waa barsiisu. Barsiifamni barsiise kun akka dubbii Waaqatti sirriidha. Hoolota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jireenya isaaniitiif, hafuura isaaniitiif, tokkummaa waldaa kiristaanaaf, galata gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi macaafa qulqulluurraa jedhanii barumsa isaanii kana ilaaluu isaanii jira. Kanaaf barsiisa kee eeggadhu yeroo jedhu maal barsiifna warra? Waldaa kiristaanaa keessatti rakkoon har'a jiru tokko iyyuu kan wanni barsiifamu wanna adda addaati maqaa macaafa qulqulluuti. Waaqayyoon kana naan jedhe, Waaqayyoon asiin dubbii akkasiinatti kenne jedhamee karaa adda addaati wanni godhamu kun hundumtu taa'ee dhaggeeffata. Warri waldaa gaggeessanii taa'anii dhaggeeffatu. Asirra correctioniin kennamu hin jiru. Yerootti aanuuf wanni kun akka deebi'een dhufne wanni godhamu badaa hin jiru.
Kana yeroo jedhu waldaan kiristaanaa waan gaarii godhu warri gaggeessa waan gaariin godhan hin jiran jechuu koo miti. Garuu barumsa waldaa kiristaanaa keessatti gaggeeffamu kun akka macaafa qulqulluutti ta'uutti isaatirra jiraata. Kanaaf Ximooxiyoositti yeroo dubbatu barsiisa kee eeggadhu ati jabaadhu lallaafini. Yeroo tokko warri waldaa gaggeessan waan isaan laafisu baay'eetu dhalata. Namootatu waan adda addaa sa'a foonii, seexanaa, addunyaan kun waan adda addaa jira. Kana garuu jabaadhu lallaafini jedhee dubbii Waaqayyoo kanatti dubbatu argitu. Kana yeroo gootu ofii keetillee warra si dhaggeeffatanillee gara fayyinaatti geessita. Fayyinni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu kaa'e kuni fayyina hojjennu, fayyina namatti mul'ifnu, fayyina reflect goonu, fayyina Waaqayyoof ittiin galatafinu, fayyina yeroo hundayyuu jireenya keenya keessatti. Kanaaf ofii keetifillee warra si dhageessanillee gara fayyinaatti geessita. Jireenya kiristiinaa hin qabnu taanan galata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan galchinu jireenya keenya keessa hin jiru taanan warra nu dhaggeeffatanis nuyis mataan keenya fayyuu keenya maaliin beennaa. Har'a bar waldaan kiristaanaa maqaa waldaa kiristaanaatti warra dhaabatan garaagarummaan isaanii akkaataa ittiin beekamne gidduu kana galleerra bara kana. Warri foon duwwaa giddu galeessa godhatan, warri horii duwwaa ari'an, jireenyi isaanii yeroodhaa gara yerootti furdachaa deemu lafa kanarratti qabeenyan bakka lafa kana akka celebritiitti karaa adda addaatti warri guddachaa deeman kun jireenya lafa kanaa argachuudhaan fiixa bahiisa addunyaa kanaa argachuudhaan nama fuulduratti beekamuudhaan olaantummaa qabaachuu malu. Garuu dubbii Waaqayyoon dubbate kanaan warri wangeela barsiisan, warri horii isaanii tiksan, hoolaa isaanii tiksan, waldaa kiristaanaa bulchan kun addaan baamanii kan ittiin beekaman kanaan. Ofii keetiifillee barumsa keetiif ofeegi, barsiisa kee ofeegi. Dubbii Waaqayyoo kana dubbata saba Waaqayyoo. Kanaaf dubbii guddaadha kuni waldaa kiristaanaa keessatti gaggeessitoota waldaatirraa kan waldaan eegdu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan eegu. Waaqni Abbaa, Waaqni Ilmaa, Waaqni Hafuura Qulqulluu, Waaqni tokko warra waldaa gaggeessanirraa kan eegu tokko kana. Yeroo baay'ee akkuma nama dubbadhe warri waldaa gaggeessan akkuma miseensa tokkootti taraa eeggatanii wangeela lallabu. Akkas ta'uun irra hin jiraatu. Waaqayyoon isaanitti kenne waan ta'eef keessatti warri waldaa nyaachisan, spiritual warri nyaachisan, luba warri jedhaman, paasteroota warri jedhaman kuni hojiin isaanii inni guddaan yeroo hundayyuu barumsa walixaanaa qopheessanii miseensa waldaa isaanii nyaachisu, guddisu, kunuunsu, barumsa isaaniitti of eegu. Kana yeroo godhan ofii isaaniitiif illee warra isaan dhagaanillee gara fayyinaatti geessuu danda'u. Akka dubbii Waaqaa asirraa dubbatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 16-17 waan dubbate argaa. Phexros yeroo 3 gaafate. Na jaalatta yoona na jaalatta yeroo jedhee gooftaan keenya isa gaafatu waan inni deebise asirraa ilaala. Yeroo 3 dhumarratti gooftaan keenya maal jedhe? Hoolota koo eegi. Itti aansee maal jedhe? Hoolota koo tiksi. Maaliif hoolota isaa eegaa? Waan irraa eegamu jira jechuudha. Akkamitti eegama isinitti fakkaate? Nama waldaa keessa jiru kana waan isatti dhufuudhaaf deemu barumsa jallaa, barumsa dogoggoraa, isa barumsa sirrii ta'e barsiisuudhaan akka of eegu gochuudha. Waan gara biraa jechuu miti. Eeguun waan gara biraa miti. Gaabbala namaa tiksuu miti. Bakka namni galee oolee buku namni beeku, oolee bakka galu namni beeku hin jiru. Waa'ee kanaa miti. Sammuun isaanii dubbii Waaqayyootiin akka kaapchardi ta'u, dubbii Waaqayyootiin akka guutamu, dubbii Waaqayyootiin jireenyi isaanii, karaakteriin isaanii, beefariin isaanii akka sheebdi ta'u. Akkana yeroo godhan hoolaa isaanii tiksaa jiru. Hoolaa isaanii eegaa jiru. Kanaaf kana godhaa jedhee Waaqayyoon isaanitti akka dubbachaa jiru argitu. Jaalalli waldaa kiristaanaa keessa jiraachuu qabu tokko warri waldaa gaggeessan kana. Waldaa Efesoon giddugaleessa godhatee Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 irraa gaafa argatan kennaa waldaa gooftaan keenya kenne maal akka ta'e irratti sirriitti kaa'amee jira. Warri waldaa keessatti barsiisan, warri waldaa nyaachisan, warri waldaa bulchan, warri raajii argan, warri waan adda addaa waldaa keessatti godhan kennaa waldaa kiristaanaatiif akkamitti kenname achirraa argitu. Har'a gaafa laaltani kennaan kun karaa dogoggoraatiin hiikamee interpreetir ta'ee waa'ee foonii isaaniitiif namoonni itti fayyadamaa jiru. Waldaa kiristaanaa jedhanii maqaa waldaa isaanii dhaabaa jiru. Waaqayyotu natti mul'isee kuni raa'ii kooti jedhu. Dubbii keenya irratti dubbii guddaan tokko nu raa'ii mataa keenya yookaan mul'annaa mataa keenya qabaachuu nurra hin jiraatu. Namoonni mul'annaan qaba jedhanii dubbii Waaqaa dubbatu. Yookaan immoo tuqaa dubbii wangeelaa barreessu. Weebsaayitii isaanii irratti waan haasa'an irratti jalatti kan barraa'u dubbii Waaqayyoo kan tuqaa dubbii Waaqayyooti. Gubbaarraan kan jiru garuu mul'ata isaaniiti. Mul'ata kootii jedhu.
mul'anni isaaniiti mul'anni dubbii waaqayyo walitti makamuun irra hin jiraatu. Mul'ata namaa qabu taanaan isaa waa'ee lafaati, waa'ee namaati. Mul'anni dubbii waaqayyo isa wangeela keessa jiru. Isa waaqayyoon dubbate. Maal jedhu? Akkuma nama isinitti dubbachaa ture barsiisa kee eeggadhu. Akka Efesoon boqonnaa 4:11 immoo barsiisa. Namni barsiisu akka barsiisatti haa barsiisu. Namni gorsu dubbii waaqaa gorsu. Namni waldaa bulchu akka dubbii waaqatti haa bulchu. Kennaan kun waldaa kiristaanatiif kennameera. Waldaa kiristaanatiif kennaa maaliif kenname? Sababni isaa waa lama. Tokko waldaa kiristaanaa galata gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif akka kennitu, akka jabaattu, yeroo hunda hojiin ishii giddugaleessi ishii galata waaqayyootiif akka jiraattu taasisu. Itti aansee immoo waldaa kiristaanaa kana hojii waldaa keessatti godhamu kana wangeela ittiin babal'isuudhaaf, namoota waldaa keessa jiran jajjabeessuudhaaf, isaan irra darbee immoo wangeela kana babal'isuudhaaf waldaadhaaf kennaan kan kennamuuf. Har'a kennaa waldaa keessatti kennamu hundumtuu kan namaati. Waldaa keessatti kennaan kennamu namoonni waan barbaadan ittiin hojjetu, waan barbaadan ittiin godhu, akkaataa barbaadan gaggeessu, akkaataa barbaadan itti wangeela hiiku. Tuqaa macaafa qulqulluu kana karaa barbaadan ofii isaaniitiif, fedhii foonii isaaniitiif dubbii waaqaa karaa namni barbaadetti hiikuu hin danda'u. Kanaaf sabni waaqayyoo kana hubachuutu irra jiraata. Kanaaf warri waldaa gaggeessan akkaataa kanaan dubbii kana ilaaluutu isaan irra jiraata. Kanaaf barumsa walitti aanaa barsiisuu isaan irra jiraata. Akkuma dura dubbadhaa ture gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatewos gaafa laaltan boqonnaa 5, 6, 7 barumsa walitti aanaa gaaratti ol bahee barsiise. Isa duwwaa miti akka Maatewos rikoordi godhe irratti bakka adda addaatti gooftaan keenya barumsa babal'aa waaqayyoon bara Isaayyaas maal dubbate, bara Isqeel maal dubbate, bara Daani'eel maal dubbate, akkamitti immoo har'a hojiirra oolaa jira. Macaafni caafanni qulqullaa'aa waa hunda keessatti akkamitti hojiirra oola, akkamitti kuni ta'a har'a kanatu raawwataa jira jedhee gooftaan keenya barumsa barsiise. Har'a illee warri waldaa gaggeessan kana gochuutu isaanirraa eega waaqayyo. Waa'ee namaa dubbachuu otoo hin ta'in, waa'ee fedhii namaa otoo hin ta'in, waa'ee waldaa kiristaanaa yeroo barsiisan waa'ee gooftaa keenya, waa'ee macaafa qulqulluu barsiisuu isaanirraa eega gooftaan keenya. Kanaaf isaan kaa'e. Erga riformeeshiniin dhalate, erga jaarraa 16ffaadhaas abbootiin maal godhanii barumsa walitti aanaa barsiisaa turan. Fakkeenya macaafa Maatewos kana waggaa 7, waggaa 8. Maatewos boqonnaa 28 kan qabu kana jechuudha. Akkamitti gadi fageenyaan seenaan macaafa qulqulluu maali? Macaafni qulqulluun as keessatti akkamitti ilaalama? Dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni jalqabee dubbatu kun tokko tokkoon varsii yookaan tuqaa tokko tokkoon maal jechuudha? Gooftaan keenya akkamitti akkasitti dubbatu? Birmadummaa waaqayyo akkaataa kana maaf kaa'e? Har'a jireenya keenya maali jedhanii hiikanii sirriitti gadi buusanii namoonni akka kana hubatan. Galata waaqaaf akka fidan, akka jabaatan gochuudhaaf yeroo fudhachuu barbaada. Har'a yeroo baay'ee namni waldaa keessa jirus namoota adda addaa waldaa keessatti arguu barbaada. Pulpiit irratti. Kun sirrii miti maaliif namoota arguu miti dubbii guddi goleessi. Namni walitti aanaa ta'ee barsiisu jiraachuudhaaf mala. Namni yeroo hundayyuu deddeebi'ee barsiisu garuu maal barsiisa? Qabiyyeen barumsa isaa maali? Akkaataa qophii qabaa barumsa kana barsiisuudhaaf. Leenjii gahaa qabaa. Akkaataa kanaan deemuu isaa kan jedhamu ilaalamuutti irra jiraata. Garuu waldaa kiristaanaa keessatti barumsi walitti aanaa. Barumsa walitti aanaadha har'a jireenya kiristaanaa kan jijjiiruu danda'u. Faarfannaan yeroodhaaf yookaan immoo wanni godhamu divoshiniin adda addaa yeroodhaaf gargaaruu danda'a. Walumaa gala garuu waldaa kiristaanaa kan miseensa waldaa kiristaanaa kan utubee qabu, waldaa kiristaanaa kan cimsu barumsa walitti aanaa kan walirraa hin cinne yeroo hundayyuu waggaadhaa gara karooraan waldaa kiristaanaa akkuma waldaa kiristaanaa haala ishiin keessa jirtu irraa kaa'amee jechuu kooti. Barumsi kennamuutti irra jiraata. Kanaaf har'a abbootii argitan bakka adda addaatti barumsa walitti aanaa bakka waggaa 2 waggaa 3 turu qopheessanii macaafa tokko giddu galeessa godhatanii barsiisu. Verse by verse. Expose godhanii maaltu as keessa jira? Waaqayyoon as keessatti maal dubbate? Waldaa kiristaanatii maal? Hojii warra waldaa gaggeessanii kaa dubbii guddaan isa kana. Kanaan hojjenne taanaa waldaa kiristaanaa warri gaggeessan hojii biraati irratti qabamanii jiru jechuudha. Yookaan immoo sirumaa waldaa gaggeessaa hin jiranii jechuudha. Dubbii guddaan tokko kanaa jechuudha saba waaqayyoo. Kanaaf dubbii gurguddaa wangeela keessatti baratamuu irra jiraatu itti bubu'anii barsiisuu isaan irra jiraata. Itti bubu'anii barsiisuu isaan irra jiraata. Dubbii gurguddaa maal? Wangeela keenya kana seera uumamaarraa haga macaafa Yohaannis mul'annaa Yohaannis dhumaa jiru irratti barsiisuu dubbachuu miti dubbii guddaan bal'inaan irra deemanii waliin ga'u jechuu miti.
inni gaarii ta'uu danda'a. Garuu utubaa kan ta'antu jiru yookaan immoo piilaar kan ta'antu jiru wangeela keenya keessatti kan irra dabamuu irra hin jiraanne. Fakkeenyaaf as keessaa inni tokko waa'ee waldaa kiristaanaatti inni tokko. Maali waldaan kiristaanaa erga dhaabatte ammas jirti haga gooftaan keenya deebi'ee dhufutti hin jiraatti. Kanaaf waa'ee waldaa kiristaanaa kana otoo walirraa hin citin akka barumsi kennamuutu irra jiraata. Bakka nu galeera waldaan akkanatti dhaabatti kana duwwaa otoo hin ta'in yeroo hundumayyuu seenaa waldaa maali? Seencharii chaalenjiin ishiin keessa darbite maali? Anamma keessa jirtu maali? Dhufuuf chaalenjiin deemaa jiru waldaa kiristaanaatiif maali? Akkamitti bira darbuutti irra jiraata? Kanaaf waa'ee waldaa kiristaanaa kana akkamitti qophaa'uu qabdi? Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waldaan kiristaanaa miseensa ishee akkamitti qopheessi? Kanaaf waa'ee waldaa kiristaanaa fakkeenyaaf dubbii guddaadha kan barumsa asirratti kennamuutti irra jiraata jechuudha. Isa kana duwwaa miti. Waa'een fayyina keenyaa maali? Fayyinni keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa gannaqee fannoo irratti kan nu fayyise fayyinni keenya gadi fageenyaan barumsi kennamuutti irra jiraata. Yeroo baay'ee asirratti hubannaa rakkoo baay'eetu jira. Gooftatu nu fayyise, galata isaati nu fayyise, hojii isaati nu fayyise. Kiristaanonni amannee fayyina Waaqayyoon nu kenne kana jireenya keenya kana akkamitti immoo Waaqayyo ittiin galateeffanna. Gadi fageenya barumsi kennamuutti irra jiraata waa'ee kana. Itti bubbu'amee barumsi wangeelaa bara kana dubbachuuf illee namni kan dubbatti jedhu waan baay'eetu jira. Akkas jedhee otoo hin dubbadhe waldaan kiristaanaa dhageessu kan jedhu. Dhaga'ee dhiisee namni waa'ee macaafni qulqulluun dubbatu. Barumsi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka barsiifnu order yookaan komaandi godhe barumsi kennamuutti irra jiraata. Namni dhiisuu danda'a, diduu danda'a. Garuu waan hundee wangeelaa qaban kanatti bu'anii barumsi kennamuutti irra jiraata. Wanni kun hin barbaachisu jechuu koo miti. Keessattuu jechuu kooti. Warri gurguddaa ta'an kuni kennamu, baratamu, waldaa kiristaanaa keessatti hubatamuu danda'amuu isaanii mirkaneessuun gaggeessitoota waldaa irraa eegamaa jechuudha. Kanaaf amma waldaan karaa adda addaatiin chaalenjii adda addaa keessa kan seentu. Namoonni waldaa keessa jiran barumsa waldaa kiristaanaa keessatti gaggeessan kennan kana karaa xiinxala qabuun, karaa hubannaa qabuun, barumsa isa fayyina qabu, isa fayyina ta'e, isa qajeelloo ta'e kana hin kennan waan ta'eef waldaan kiristaanaa rakkina keessa baati. Yeroo baay'ee maali waldaa kiristaanaa keessatti namoonni wangeela maan barsiisanii warri waldaa gaggeessanii jennee gaafan. Asirratti gaafii akkasii gaafachuun baay'ee gaariidha. Garuu wanna baay'ee ilaaluun gaariidha. Tokkoffaa waldaan kiristaanaa kun yeroo dhaabattu akkaataan nuti ishiin itti dhaabattee akka macaafa qulqulluutti sirriidha. Tokkoffaa galata waaqaa fiduudhaaf wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos babal'isuudhaaf kan Kiristoosii waldaan kun warri waldaa dhaaban kun mataan isaanii warra kiristaana warra dhalatanii born again warra ta'anii hojii kiristaanaa warra hojjechaa jiranii laaluun barbaachisaadha. Sanirraa kaanee immoo warri kun barsiisuudhaaf leenjii gahaa qabu, tireeningii gahaa qabu jennee gaafanna. Sanii booda maan barsiisanii kan jedhu. Waldaan kiristaanaa maqaa waldaa kiristaanaatiin dhaabatanii akkanuma waa'ee fedhii isaanii, waa'ee fodhii isaanii, iskiriinii gurguddaa kaanii, waan adda addaa kaanii waa'ee fedhii isaanii warra godhani. Maali waldaa macaafa qulqulluun barsiisan gaafii jedhu gaafachuun nurra hin jiraatu. Isaan hojiin isaanii kan biraati. Isaan waamichi isaanii kan biraati. Kan isaan itti fayyadamus kan biraati. Hafuura gara biraati. Hafuura macaafa qulqulluu miti kan isaan itti fayyadamu. Kanaaf warri waldaa gaggeessan gaa tireeningii gahaa qabaachuu sanarra jiraata. Yeroo baay'ee tireeningii yeroo jedhamu Bible kolleejii galanii barachuu duwwaa miti. Inni barbaachisaa ta'uu danda'a. Garuu barsiisuun barbaachisaadha. Waan tajaajilaniif kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maalan tajaajila? Macaafni qulqulluu waa'ee kanaa maal dubbata? Ani maal gochuun irra jiraata? Jedhanii gatta'anii barachuutu warra waldaa gaggeessan kanarraa eegama. Warri waldaa gaggeessan gaa miseensa isaanii warra barsiisan kana at least afuuran isaan caaluutu irra jiraata. Waan barsiisan tokko beekuutu isaan irra jiraata. Barumsa isaanii akkamitti qopheessu? Qabiyyeen barumsa kanaa maal ta'uutu irra jiraata? Teekistii irraa barsiisan kana akkamitti addaan baa'u identify godhu? Erga qopheessanii booda akkamitti namatti dubbatu? Nama akkamitti encourage godhu? Waldaa keessa warra karaa adda addaatiin cubbuu adda addaa keessa jiran akkamitti ifatu? Erga ifatanii booda akkamitti encourage godhu? Qabiyyeen isaan barumsa qopheessan kun maal of keessaa qabaachuu qaba? Isa kanaaf barumsa gahaa qabaachuu isaan irra jiraata. Kanan qaban taanaani isaaniif rakkoo cimaadha miseensa gaggeessuudhaaf. Akkamitti barsiisu? Akkamitti waldaa gaggeessu? Kanaaf kuni ilaalamuutti irra jiraata. Kanaaf macaafni Ximooxiyoos inni jalqabaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1-7 gaafa laaltan waa'ee kanaa dubbata.
Fakkeenya lakkoofsa 2 irratti kan barsiisuu danda'u ta'uu isaan irra jiraata jedha warri waldaa gaggeessan. Kan barsiisuu danda'an ta'uu isaan irra jiraata. Kan barsiisuu danda'us ta'uun isarra jiraata. Barsiisuudhaaf hin danda'u taanaan akkamitti waldaa kiristaanaa gaggeessuu danda'a? Barsiisuun kuni waan ani barsiisu yookaan ani biraa barsiisu fuunee koppii goonee isuma deebinee namatti himu jechuu miti. Hafuuraan waa Waaqayyoon ijoollee isaa akka barsiifnu nutti kenne kana tireeningii fudhanne kana macaafa qulqulluu isa dubbii hafuuraa kana gadi qabuudhaan dubbisuudhaan kadhachuudhaan Waaqayyo hunduratti hambila godhuudhaan Waaqarraa dhaga'uudhaan itti mataa isaa ofii keenya amanuudhaan itti mataa keenya of sirreessuudhaan namatti dubbannaa jechuudha. Dubbii ittiin of amansiifnetu dubbii ittiin Waaqayyo nutti dubbatetu namatti deebinee dubbanna. Waan ofii keenyaaf ittiin convincing hin taane yookaan ittiin amanne tokko namatti dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf dubbii Waaqayyo albee gara namaati kenna. Kanaaf revelation guddaan waan amanne waan Waaqayyoon dubbii isaa yeroo nama barsiisuuf qophoofnu namatti ittiin dubbannaa jechuudha. Kanaaf namni barsiisu tokko inni jalqabaa waan inni baratu of barsiisa. Spiritually of kakaasa. Dubbii Waaqayyoo keessa seena. Enlightenment Waaqayyoon kenne kanatti of deebisa. Saniin booda kanuma namatti dubbata. Kanatu hojjetaa jechuudha. Waaqayyoon ulfinni isaaf haa ta'u.